Ashamarka kafune daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Daandiin qilleensa Itoophiyaa buufata naannoo Bishooftuutti ijaaruuf qonnaan bultoonni 2500 ni kaafamu jedhe. Daandiin qilleensa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa haaraa dhiyeenya Bishooftuutti ijaarsisuu wal qabatee qonnaan bultoonni 2500 akka kaafaman hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbatichaa obbo Masfin Xaasoon ibsaniiru ka jedhe BBCdha. Hojii gaggeessichi abbootii warraa kaafaman 2500f manni jireenyaa akka ijaaramuu fi bara dhufu baatii sadaasa keessa akka kennamuufi dubbataniiru. Ijaarsi daandiin qilleensichaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa kan Bishooftuu naannoo Abbuuseeraa kunis baatiidhuma wal fakkaatu sadaasa keessa akka eegalu himaniiru. Buufanni xiyyaaraa Bishooftuutti ijaarama jedhame sunis lafa hektaara 3500 irratti kan qubatudha jedhani hojii gaggeessichi. Qonnaan bultoonni ijaarsa kanaaf kaafaman ammoo baatii sadaasa dhufu keessa gara mana jireenyaa haaraattis dabarfamu jechuun himaniiru. Obbo Masfin dabalataan naannichatti dhaabbileen qindeessa oomishaalee qonnaa fi daldala dabalatee dhaabbileen tajaajila kennan naannichatti akka ijaaramanis ibsaniiru. Ijaarsi buufata xiyyaaraa kanaatis waggaa 4 booda kan xumuramu yoo ta'u Afrikaatti buufata xiyyaaraa isa duraa akka ta'u himameera. Buufanni haaraan daandii qilleensa Itoophiyaatiin Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 40 irratti ijaaramu kunis waggaatti imaltoota kitila 110 keessummeessuuf akka danda'u hojii gaggeessaan dhaabbatichaa himaniiru. Ijaarsi isaa boqonnaa lamaan akka raawwatamu marsaa jalqabaatiin buufata imaltoota kitila 60 kan keessummeessuu danda'utu ijaarama. Isa booda immoo ijaarsi buufatichi imaltoota kitila 50 keessummeessuu danda'u ni gaggeeffamaa jedhan obbo Masfin Xaasoon. Ijaarsi marsaa jalqabaas bara 2029tti ni xumurama jedhamee eegama. Buufanni xiyyaara haaraan naannoo Bishooftuutti ijaaramu sunis buufata Boolee waliin karaa daandii saffisaa fi baaburaatiin akka wal qunnamsiifamu dhaga'ameera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa baankii misoomaa Afrikaa waliin ijaarsa buufata daandii qilleensa haaraa sanaaf waliigaltee $7 biiliyoona fi kitila 800 waliin mallatteessaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa waggaa 78 lakkoofsise abbaa qabeenyaa xiyyaarotaa imala ammayyaa'oo 150 yoo ta'u xiyyaarota haaraa 100 dabalataan bituudhaaf ajaja kennuu odeeffannoo marsaariitii dhaabbatichaa argame ni mul'isa. Itoophiyaa fi Keeniyaan daldala daangaa irratti wal hubannoo irra geenye irraa jedhu. Mootummoonni Keeniyaa fi kan Itoophiyaa dheengaddaa fi kaleessa dhimma daldalaa irratti waliin mari'ataa turani. Ministeeronni daldalaa biyyoota lamaanii guyyoota lamaaf Finfinnee keessatti erga waliin mari'atanii booda wal hubannoo irra akka ga'an kaleessa ibsameera. Akka jedhametti daldalli daangaa biyyoota lamaanii irratti godhamu gara fuulduraattis ittuma fufuu qaba. Hawaasni biyyoota lamaanii kan gamaa gamanaa jiraatan waan barbaadan gabaa biyya lamaanii seenanii akka argataniif danqaan dhiyeessii fi rakkinni nageenyaa jiraachuu hin qabu. Gama Itoophiyaatiin mariirra kan ture ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannolee hoggaa ta'u gama Keeniyaatiin ammoo gitasaa ministeera daldalaa fi investimentii fi industiriiti. Marii guyyaa lama suni wayita xumuramee wal hubannoo daldala biyyoota lamaanii irra ga'an akka hojiirra ooluuf ministeeronni lamaan akka mallatteessan gama Itoophiyaatiin kan bakka bu'an obbo Kaasahuun Gofee kaleessuma beeksisaniiru. Ameerikaa fi Soomaaliyaan waliin ta'uun hidhattoota Al-Shabaab ajjeesuu ibsani. Ameerikaa fi Soomaaliyaan wayita hidhattoonni Islaamummaa magaalaa giddu galeessa Tarsiimoo taate to'achuuf lola taasisaa turanitti haleellaa samiirraan irratti raawwachuudhaan ajjeesaniiru. Haleellaa qindoomina gaarii jedhameen magaalaa Aden Yaabal kan magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishoo irraa gara kaabaatti argamtu irratti Al-Shabaab magaalaa hojii waraanaaf bakka ijootti itti fayyadamu erga weeraree sa'aatii muraasa booda raawwatame. Hidhattoonni Al-Shabaab 12 haleellaa samiirri sanaan kan ajjeefaman keessaa loltoonni gulantoo olaanoo garee Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban hedduun akka jiran ministeerri odeeffannoo Soomaaliyaa ibsa karaa X irratti baasee beeksiseera. Lolli yeroo dhiyoo kun kan mudate haleellaa ji'a darbee konkolaataa pirezidaantii Hassan Sheikh Mohaammed irratti xiyyeeffate dabalatee Soomaaliyaa keessatti jihaadistoonni deebi'anii dagaaguu danda'u jechuun sodaa uumame irratti xiyyeeffachuuni. Kibbaa fi giddugaleessa Soomaaliyaa bakka bal'aa kan to'atu Al-Shabaab gara waggaa 20 fi mootummaa waliin wal lolaa tureera. Garichis mootummaa federaalaa biyyattii kuffisee mootummaa Islaamummaa hundeessuu barbaada. Humni nagaa eegsisaa gamtaa Afrikaatiin durfamu bara 2022 fi 23
jihadistoota gara ofirraa ittisuutti dhiibuuf kan gargaare yoo ta'u, garuu ammoo garichi duulawwan hedduun irratti gaggeeffamus ammalleen akkuma balaa ta'etti jira. Mootummaan Somaaliyaa ammoo gareen sun akka laaffate cimsee dubbata. Aleellaa samiirraan roobii darbee waaree booda humnoota hidhattoota Somaaliyaa fi ajajaa Afrikaa Ameerikaa Afrikoom jedhamuutiin raawwatameen balaa hidhattoonni geessisan barbadeessuudhaaf kan kaayyeffate ta'uu ministeerri odeeffannoo biyyattii ibseera. Ameerikaan buufata boba'aa Yamanii tokko haleeltee namaa fi qabeenyarra balaa geessisteetti jedhame. Humni qilleensaa Ameerikaa buufata boba'aa Yamanii Raas Ilsaa jedhamu yeroo 14 deddeebi'ee tumeera. Xiyyaaronni Ameerikaa buufata boba'aa kan gama dhiyaa biyyattiitti qarqara galaana diimaa irratti argamu kan haleelaa turan jimaatarraa gara bariiti. Associated Press fi maddi oduu biyyattii Almasiriyaa akka jedhanitti gara barii jimaatarraa boombii itti roobsameen yoo xiqqaate namoonni 38 du'anii 202 immoo madaaniiru. Buufata sana keessa mankuusaa boba'aa 3 fi warshaan boba'aa keessatti calalamutu jira. Buufata boba'aa sana abiddi qabatee wayita gubatu naasaanuu saatalaayitiin mirkaneeffadheera jedhe. Ajajaan waraanaa Ameerikaa naannoo sana akka jedhutti boba'aan buufata Raas Liisaa keessatti kuufamu madda galii fi hojii goleessitummaa Haawutiif oola. Kanaaf isa haleellee malee uummanni Yemen akka ittiin fayyadamneef miti jedheera. Erga bitootessa bara 2025 kanaati mootummaan Doonaald Tiraamp Haawutii irratti duula jabaa gaggeessaa jira. Miidhaa geessisuutiin inni har'a ganamaa akka malee guddaadha jedha Associated Pressin. Haawutiin Ameerikaa warra dhiyaa akkasumas Israa'el biratti goolessituu ta'ee Iraaniin deeggaramee ofiisaas Hamaas deeggara. Inumaa immoo goolessituu osoo hin taane falmituu mirgaa jiraachuu uummata Falisteemii akka ta'etti himata. Haawutiin deeggarsa dhaabbata saatalaayitii Chaayinaatiin hojii isaatti bobba'aa jetti Ameerikaan. Chaayinaan garuu waan kana amantee hin beektu. Jimaatumarraa erga Ameerikaan buufata boba'aa sanaa jalaa rukutteetii inni immoo misaayiloota gara Israa'elitti furguggiseera. Akka Israa'el jettetti kan itti furguggifame sun osoo lafa hin gahin samii irratti qolatamee miidhaa hin geessifne. Sagaleen dhokadhaa jedhu magaalaa Teel Aviv keessatti dhaga'ame namoonni boolla dhokannaa yookaan dahoo lafaa jalatti nam'aa turani. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolannaa turtii gaarii isiniin jenna.